Aye. Commander. Kume ada kume. Tapi kuma fi mi dur siyagal kuma olin siyagal kume te kuma aye. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin nagaa walitti nu raree isin jecha waa xiqqoo takka qabadhee dhufe inshaallah waliin turra. Hundumti keessanuu irra deebiidhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillahi jedhee ergaa koo jammaraa maqaa isaatiin jammaruun barakaa waa maraa. Alhamdulillahi shukrii itti aansaa geetaa yoomuu dhumne faarumsa. Alhamdulillahi waliin nu gahe. Alhamdulillahi wal garre kunoo tola isaa. Alhamdulillahi wal garre kunoo tola isaa. Kanatti aansee ammas waa dubbadhaa ergama alamaa irratti rahmata buufadhaa. Irra caalaa namaa aalii fi sahaabaa taabi'oota hundumaa irra haa jiraatu nagaaf rahmanni hin qabne dhuma. Irra haa jiraatu nagaaf rahmanni hin qabne dhuma. Eenyu jabeenya ofiitiin har'aan of gahee jabeenni kan mootii kun tahee lakal hamdu kunoo tola isaatiin har'aan nu gahee. Lakal hamdu kunoo tola isaatiin har'aan nu gahee. Alhamdulillahi jedhaa namuutu al takkaa kan nagaha waliin nu deebisee booda baatii takkaa irraa nu haa milkeessu khayrii isa keessaa baga itti geettan guyyaa kabajamaaf jaalatamaa mootii guyyaa baga itti gahuu qooda keessan godhe rabbiin kiyya baga itti gahuu qooda keessan godhe rabbiin kiyya. An haa dhufu jennee keessummoota keenya unkaan basalaamattuu afaan suldaa keenya tafaddaluu jennee afaan warra keenyaa weelkaam afaan ingiliffaa kana waa hin beeku gammachuu teessan har'a kan seenee daaku gammachuu teessan har'a kan seenee daaku. Baga nagaan dhuftan hundumti keessanii kan kaabaa kan kibbaa kan fagoo kan dhiyeenyaa fataa sanaa jedha bal'aa manni keenya hedduu isin jaalannaa beekaa keessi keenya. Hedduu isin jaalannaa beekaa keessa keenyaan hundaa qopheessinee kunoo isin ennaa hundaa qopheessinee kunoo isin ennaa. Ustaazota keenyaa galatoomaa isin jenna. Ustaazota gamtaa shuuraa isin keenya tahuu hedduu itti gammanna. Isin keenya tahuu hedduu itti gammanna. Yoomillee nu bira dhaabbattan nuuf taatan hamilee filmaata namaanii rabbitu isin file. Filmaata namaanii rabbitu isin file. Dhiirota dhugaan dhiiraa leencota onnee sibiilaa. Isiniin baanaa ustaazota majmuu'atu shuuraa. Isiniin baanaa ustaazota majmuu'atu shuuraa. Gabrummaaf biyyarraa baanee biyya keenya yaanullee yaadan dhamaanee biyya keenya yaannee yaadan dhamaanullee diin keenyaan adda hin baanu yoomillee diin keenyaan adda hin baanu yoomillee isin jaalannaa hinafnu eessattillee isinirraa baruuf qophoofne nullee isinirraa du'aa hin dagatinaa isinillee ustaazota keenyaa har'a namoota akkanaatiin waa jechuu المهم ربي جزاه سعادة أستاذ حمزة ناصر أستاذ ناصر حمزة وان ديرا تقود بتني وان باقي تقول رجاول النفقاتني والكاني ربي جزاه سعادة بتني المهم أنت حواسك إننا قالتهما أما وان جنو كيست وان برسيم نكيست وأدام بافن ورامستي يقدون ملتنما ثاني روبرا ولدينا إن شاء الله. أنا أعرفه مبروك السلام عليكم. سالفتي والخير جنان هذا بنشرين مقاسين أمام قوتي جنان في اختراجه إلى ما ينادي جودا لبو في ترى بكام أبو في جودا لم يوانا آخراتنا بكام أبو دا في أليك اللي بشان يفلوس ويجرو جيتشو يو أموت نيجو فايدة نور الزهر قلو خير ذاتي والججبه سودا في وان فايدة برنو قبو مال جنيتني وان إفدرة دبرتني في وان كيسا أورلي بولي إذاتي إرمان شودا خايون كينا جيتشو أنا أفوان خايون كينا بفورو تاو كاهم لنوان كفتي إنتي ربي كدنا تهم لودان ديتي تبفور وان تقاملو كيسا وانا نوايا دجيسو واسدي وانا سيدورة دمني
kaardaa mootiniyuu itti xiyyeeffannee fuulduratti deemuu qabu ka akka biqilatti eeggataa jirru ka dur dhabne asii kaasuu barbaada sadi qofa kaasuu barbaada jechuudha. Waan sadeen isii wal geetteeffan dubbadhaa nama hedduutu as keessa jira namuttuu dhagaamtee waliin gallee gadi naa galluuf jechaaf dubbadhaa erga wanni wal qabanneef rabbi taate rabbiin sun hin dulloomu waan gaafannu irraan dhabnu inshaallahu galma keenya jedhee abdii waan qabuuf kanaaf obboleeyyaan wanni ammootin iyyuu nutti hidhachuu qabnu wanti amma dubbatamu ka dubbannu waa sadi ka jedhu keessaa waggaa 25 har'a daa'ii keessa ka ture ustaaza keenyaallee jannata rabbi isaanii haa kennuuti boorana kana keessatti gaafa tokko jeedaaniffaan ayyattee naa fudhaniitiin boorana keessa dhageessan tuttuudhachi as waggaa 24 gaafaaf deemnaa jechuudha. Daa'ima irratti wal beeyna jechuudha. Ustaazii keenya kana jechuudha. Bira darbii wanti dur dhabne ka har'a arganne maali? Kan kunuunfachuu qabnu maali? Kan nuti yaaduu qabnu maali? Hanqinni keenya maali? Wanti nu ammootin iyyuu irraaf daangefnu ka har'a ammoo sammuu keenya keessa guduunfannu maal ka jiru bicharaa dubbachuu barbaada. Tokko fakkeenyaaf Usmaan har'a moobaayilii tokko mashriqii maghrib chochoose kun eeda akkam bulee eessa buleeti islaamaan faayidaa nuufi